قلت ربي هما لي ما متى كينا وي قالت أنا سيلي كيس قالت وين نعم ندي أمانة أنا ما كينجو تومي أمانة كان سين جرا ولا كفهمي مثل كنا فمو إسني اللي مش أدو برتي تاتي وان كنا كإيراتي توجتون كنكه والله قدّا جاي سنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني وردفتوتا في كبزمتوتا ومرازان أوروف جرتو سنين جرا بغزراتني أكما بيتني هرس جتشودا ميشا أبوليتي تينا ميشالي هدوك أبدي فيديو كاليسا قد سنين إيساني إسراك حفيدا ربي نغان اتسيها قلچو مجلس أبا تكنيسا أفرطما مترا سغالي قبدي باي قدادا من قلچيني يرو ماتي نرافودا نكسم أموتو يو وانتوتا حدودا كان نمت تولوتو زرا وبسان نموني فيديو كان چقفتني أكسم أموتو يو أغيفتني وبستاني لالتان باي قمدني ما شاء الله أسومان جداني وردفتو تفي كفجمتو تكيا كران فقودا بكي ميشان كون اتبوي الراديمو كان جتشوني مقالما غروب الدون جري أسنّا بالبلي سبب ننبل بلامي في مشاتو والكيسة دبلامي وفي مشانا مبراتيني سنيف نبل بلاني أما غيرو كاميراماني كنا ورابا جرا أنين أرجنيو hundumaa fuyyuu galatoomuu jedhani meeshani yeroo namni fi eegalchu challenge hedduu qaba namooti meeshaalee adda addaa ajajattanii jettanii yeroo akka challenge jiru akka dadhabbiin adda addaa jiru naa hubadha garuu kaisi baay'ee dhiyoollee waan ta'eef akkasuma mootuyyuu carraan waan hedduu walii qabee fi asii yeroo feenu qofa nama nu barbaachise malee maashaallah tabarakallah majlisni kuni mana keessa waan ta'eef akkasuma mootuyyuu yeroo galgala waan ta'eef malee baay'ee bareedaadha akkasuma mootuyyuu baay'ee guddaadha nitirii kudhanii elliidhaan bu'ee viidiyoo hedduu jechuudha namoonni ellii nagaafattanii elliin akkamii warri jettanii teebilii kanallee akka dabalata ta'u guddaa jechuudha dheeressinee bikka silaa gabaabbatu baay'ee dheeraa goone ka keessa taa'u jala taa'u kuni ni gabaabbata kanaafi dabalchiiftanii akka feetanitti saayizii fi akkasuma mootuyyuu diizaayinii feetaniin ajajachuu ni dandeettanii isiniin jedha hundumaafuyyuu jechuudha dhimmi kiyya dhimma teebilii odoon tahini obboleettiitii rabbiin nagaanitti sii galchee keessa sii haa qobachiisu meeshaalee na biratti ajajachuuf isiileen hedduu naa galatoomi jedha namni waa bituu fi waa namaa godhuu fi waa namaa bituu fi waa godhatullee hin dadhabaa lamaan isaatuyyuu dadhabbii kenna kana alhamdulillahi rabbil aalamiin nagahaan rabbiin galmaan narraa ga'u meeshaan kun guddaadha ka kanarra baay'ee meeshaan na bira jiru ni jira kabitellee hin jira garuu amaanan kun yeroo namarraa galu isiileen cinqiisan keessaa rabbiin isii baasaa qalbiin takkitti taati atillee meeshaan ajaja biraa fudhachuuf sirraa hir'ata kanaafi hundumaafuyyuu jechuudha namoonni meeshaa ajajattan hundi keessanuyyuu meeshaalee babbareedaa fakkeenyaaf majlisni kun baay'ee bareedaadha boondidiin isaa boondidiin hedduu bareedaa makaddaa wal keessa akkuma isin argitan kana roga afree fi geengoodha tikkaa'an boondidii tokkoffaadha asittillee ammotuyyuu bakka sirritti isa kana ibsaaraa boondidii kana walumaa galatti gara firii 17 qaba jechuudha makaddaa fi tikkaa'a walitti asitti mitira lakkaa'ee abbatti himaa jira sirritti nama barumsa qabu waan ta'eef abbaan manaa isiillee jechuun lakkoofsa hin beeka lakkaa'ee narraa fudhate hundaafuyyuu yeroo hedduu jechuudha maashaallah tabarakallah akkanatti soo namarraa namni qeebalee hedduu bareedaadha jechuu barbaadeeti kabajaadhaan waan fedhellee yoo ta'e rakkoolee yoo jiraate maatiin yeroo meeshaa kabajaan namarraa fudhatu hedduu namatti tola isiniin jedha maatii keessan haga dandeettaniin amansiisuu yaada haga takka gaafuma meeshaan dhaqu dhiisa achi dura ammootuyyuu nama fakkeenyaaf birrii makiinaa kafalaa waan akkasiin jedhinaan maatiin nama hin kafalinillee namarrallee bakka jechuun waan lafa kanaaf garuu jaarsi buleetti galatoomuu jedhanii miira gammachuutiin garuu rakkooleen odoo jiru hundaa fi yaada isaanii asumaan caqasaa. Ani situ galee jedhee masiin dhungatee. Makiinaa keessaa gabbuutu. Daamaatiin galee dhudhosaaraa jedhee marreebbatiin jarri irraa na qabde. Tingal.
أنا في ريايس إسي سنة إيسي مالسيت أوكي ما شاء الله أبوليس سان Obboleetti dha. Maatii yaaddolee irraa tureetii kana. Maaliif ani binni gara bula koo amma tokko wani guddannee kana yoo laaltu garuu mijaasa. Rakkoon qabu kun kanaan murtaa'u Amma ofiisiidhaan polisii bira waan deemu akkuma hiikaan dafee dhufe kana daddabii polisii barbaannee qaan barbaannu. caaltuun maalidha? Caaltuun maalidha beektaa? Caaltuun waan rabbi fedhe guyyaa rabbi fedhe malee hin ta'u. Kanallee rabbi feenan hin ta'u. Haqiiqa dhugaa dubbachuuf ammoo isiin meeshaa kana dura silaas jirti. Garuu rabbi maal godhee akkaataan biyya saniitti gala baay'ee ulfaata. Karaatu jira, waraqaa jira, akka biyya ofiitii fiiganii galan sanii isinii galee yeroon banamu jira yeroo cufamu jira. Yeroo baname sanitti ol kaatee galuu dandeetti garuu ammoo Amma qajeelu isiin viidiyoo kanallee ilaalte akka yoo qarallee duuba sirna dhaaraatti gara fakkoo injettu kooree qabaatee ilmi namaan bararuumi isiin silaa jechuudha gaafa meeshaan kun galu wallaahi isii kallattii fudhachuu barbaadde lakkooyte garuu waan rabbi fedhe malee hin ta'u karaatu cufa koole baasanii hin bararanii Nama maqaa meeshaa kana jechuun inni asii waliin nun qabanne rabbi waliin taa dhufa taa isin hundu taa'ame taa wanti rabbi hin beekamu wanti rabbi himataallee dhufa amma mucaa keenya waliin akkasitti kunoo rabbi waree amma turatti gaarii ni onna jennaan nuuyyuu eega rabbi nuti dembaadhanna maal godhuu gaarii onna boone ati ulfaadhu galatu jazaa guddaa qabdaa si galatu uffanna sillee rakkoo qabu isallee waan isallee yoo heerumteellee jira Maamar Koot. rabbi finna gaarii si haa kennu yoo kaganaa heerumuuf Maamar Koot. bareeda rabbi si haa kennu finnallee naa kenne jaarsallee naa Taa'e, kenne du'aa manaa Rabbi si haa milkeessu galatoomee namni hundi amaanaa namaa Koot, godhee koot. hin ga'u. Hayyee Muhammad galatoomii amaanaa kan kensiin ga'ee jira. Wani narra hafe yoo jiraate algaa qofa hin miti. Kanaaf ammoo isinillee haalaan isinitti tolaan jiru sila hidhee mara isaatu iyyuu akka isiin feetutti isiin sila qaaman bira argamte meeshaa kana jechuun wallaahi gammachuun narraa fuudhufe. Isinii galee garuu wanna rabbi fedhe ammootu hojiin rabbi kamamma mucaa kunoo isin jettan kana guyyaa isin namni kanneen dhufa jedhee yaade jira. Guyyaa kana meeshaa finna jennee nullee iyyaan torbee taree yaannee turre jechuudha. Isinii galee waan rabbi fedhe malee hin ta'u isinillee akka rabbiin karaan banamee nagaa hangaltu du'aayii kadhadhaa garamarraa jechuun meeshaa kana gammadaa namni kana godhu jechuun wallaahi dubartii dhugaan cimina qabduu fi bultii kaayyoo yookiin ammuutuyyuu abdii guddaa jireenya ofii keessatti qabdu. Isin martuu yaadan hin beektan jechuun namni marti kana godhu. Ittiin uffataa namni isinii galee ittiin jiraata namni kana godhu wallaahi nama qibaatii mataa ofiitti bitachuu hin dandeenye. Dhugaa jirtu isinitti hima isinii galee kanaaf inshallah rabbi nagaa naa galchu rabbi waliin isin haa bulchu ammoo qabeenya keessa bultan isin haa godhu kunillee isboonji isinitti fakkaatini boondiidha finfinnee dalagamee dhufe ofii kiyyaa kana kallattiidhaan ofii filadhe jechuudha inshallah akka gammadan qabaa ulfaata isinillee baay'ee gaariidha waan gaarii nu hojjechiiftanii waan gaarii nu fiddanii ulfaadha baay'ee dadhabdanii baay'ee xaartanii wallaan nu caalaayyuu ati baay'ee xaaraa turte bilbilaan indoo an aareeyyuu amma kaleessa mucaa beeraa baay'ee miidhamee ture dhimmoo qabeenya kanaayyuu guban qaba. Hin beeka. Dhimma isaa qofa yaadaa turre haga sittuyyuu hunda babaani badaa isin jechaa ture gatillee xiqqama isin jedhaa galatoomaa. Rakkoo hin qabu. Ani amma gaafa majlisni kun bade ogeessa isa ajachiisuu walla sii galee wanni inni badee jiru wallaahi dhugaartu isinitti hima kana bichatuuyyuu kuni jechuun kuni keessan dhufne roogni afreen kun wanni badee takka hin jiru kuni ammoo maal tahee carqiin itti guddate akkanatti hin miidhage kana lama qofaaf lollee bifa haarayaan jijjiirsifne kasan caaluuf yoo wanni tokko badu wanni tokko uumamu waamuutu khayrii isin wanni ta'a hundi khayriidha isin jedha kanaaf hundi keessanuu afooyna illaa reetti obboleessi keenya yeroo makiinaa inni dubbatee jedhanii shi makiinaa birrii waan daddabalee kan aare hundi keessanuu kun sina fakkaatee rakkoo qabu isinillee ulfaadhaa galatoomaa isin jenna waan gaariidha namoonni baay'een illee kana laalanii waan bareeda hojjechiista waan ta'eef inshaallah bakka jabaadhaa isin jenna ijoollee ulfaadhu dhugamattu rabbi namni tokko amaanaa namni hundi hin geessu hin geessu wallaahi ati baay'ee ulfaadhu namni zamana kanaa keessattuu baay'ee amaanaa namaallee geessaa hin jiru beektaa ati ammoo mucaa dubartii taatee waan kan akka dhiiraatitti hojjetuun kan kee wallaahi guddaa si ajaa'ibsan
Baay'ee galatu. Galatooma. Horaa bulaa deemana. Akkuma jette bakka baay'ee fata goonee sii goona. Hayyeeshi galatooma. Algaa kagaa meeshaan solidaa.